addunyaa kana jijjiiruuf meeshaa guddaan humna jabaa qabu barnootadha. Barnoonni beekumsa, dandeettii fi amala uumamaan fudhannee gara addunyaa kanaa dhufne gabbisuu fi doofummaa balleessuuf kan gargaarudha. Ijoollee lammiin barate rakkoo hawaasni kun qabuuf furmaata kaa'uu bira darbee ija fageessee argee waa qorachuu danda'u qabaachuu fi namoota waliin hariiroo gaarii akka qabaannu nu taasisa. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii? Kun qophii yeroo maatiiti. Yeroo ammaa lamni abdii biyyaa ta'an kan kalaqawwan gurguddaa kalaquu danda'an qo'annoo fi qorannoowwan ciccimaa ta'e qoratanii saayintistii ta'an akkasumas ogummaa fi dandeettii barumsa irraa argataniin hawaasa kan tajaajilan horachuuf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaan garaagaraa xiyyeeffannoon hojjechaa jiru. Waldaan Misooma Oromiyaas mana barumsaa bultii addaa banuun barattoota ciccimoo ta'an godinaalee Oromiyaa maraa keessaa walitti qabuun akka biyyattiitti barattoota qabxii olaanaa qormaata seensa yuunivarsiitii galmeessan maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa waamsisan yaadannoo yeroo dhiyooti. Gaajoolle qophii keenya guyyaa har'aan barattoota ciccimoo mana barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa damee Bishooftuu ta'an qophii keenyaan muuxannoo barattoota kanaa isiniif dhiyeessina waan ta'eef hanga xumura qophii keenyaatti hordofaa isiniin jenna. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Galatooma jecha maqaan koo Nimanaa Birkuun jedhama. Mana barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa damee Bishooftuutti barataa kutaa kurnaffaadha. Hanga kutaa 8tti magaalaa Finfinneetti baradhe. Booddee kutaa 8tti qabxii waliigalaa ministeerii irratti hundaa'uun qormaata seensaa fudhachuudhaan gara mana barumsaa kanaa galee yeroo ammaatti asitti barachaa jira jechuudha. Barumsa koo irratti barataa qabxii gaarii galmeessaa yookiin immoo barataa qabxii gaarii fiduu tureen kutaa 8tti jechuudha. Ammas sadarkaa sanarra jira. Yeroo koo saada garaatti fayyadamee fi haala gaariidhaan maatii koo wajjin fi barsiisota koo wajjin walitti dhufeenya koo cimsadheen haala gaariidhaan dubbisuudhaan hanga kutaa 8tti sadarkaa tokkoffaa ba'aa tureen kutaa 8 jalqabaa kaasee jechuudha. Qabxiin koos qabxii olaanaa yookiin naannoo 90 ministeerri tufaan yaallee qabxii 92.5 fiduudhaan akka bulchiinsa kutaa magaalaa Finfinnee keenya yookiin immoo Addis Katamaattiin baradhe akka bulchiinsa kutaa magaalaa keenyaatti qabxii tokkoffaa fiduudhaan badhaafamee as dhufe jechuudha. Barataa cimaa ta'uudhaaf kan na gargaare walumaa galatti tokkoffaa maatii koo irraa ka'uun barbaada. Egaa barataadhaaf akka barataa kan ta'u kan taasisu hordoffii maatiidha. Naaf maatiin koo yeroo mucummaa kootii kaasee akka barumsa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee barumsa koo irratti akkan jabaadhee baradhuuf dhiibbaa yookiin immoo dhiibbaa mataa isaaniitti irratti taasisaa turanii isarraa ka'uun isaanis karaa mataa koo jaalalan barumsaaf qabu naa dabalaa dhufee akka barumsa irratti xiyyeeffannoo guddaa laadhee yeroo koo haala gaariidhaan fayyadameef kan dubbisee qabxii gaarii kan fiduuf na gargaaraa turanii anis jabaadhee hojjechuudhaan akka milkaa'uu dandeenye jira jechuudha. Wanti nuti kan jalqabu ofirraa waan ta'eef yeroo baay'ee kanan qo'adhu dhuunfaa koottidha. San baradhee beekan sabbarsaadha kutaatti barannee baane yeroo mataa koo furachuudhaan haala yeroo koo wanta dubbisu hundumaa qindeeffadhee yeroo baay'ee dhuunfaa kootti nan dubbisa. Eegasii booddee wanta dubbise sana immoo egaa akka aadaa mana barumsaa keenyaatti waliin dubbisuun yookiin waliin qayyabachuun akka bu'aa guddaa fiduu fi akkuma aadaatti ilaalama. Kanaaf wanta dubbise sana immoo ijoollee hiriyoota koo wajjin dhaqee yeroo qormaata garaagaraas ta'uu danda'a yeroo hirkishitti garaagaraa nu kennamu wal duukaa hojjechuudhaan
ofii koos fayyadee ijoollee biraa wajjinis wanta hin beekne knowledge keenya akka walii wajjin share goone akka sirriitti cimnee jabaannee deemnu taasisee jira jechuudha. Barumsa jalqaba kan yeroo dhagee odaa geemshoo jedhamee waamama ture. Isin booddee kutaa 8 galee booddees waa'ee bultii addaa akka jiru sirriitti odeeffannoo argadheen ture. Kanaaf kutaa 8 sana irratti qabxii barbaachisu sana fiduudhaaf haala gaariidhaan dubbisee qabxii ministirii sana galmeessee qormaatiinsaa immoo qabna ture. Qormaatiinsaa sanas haala gaariidhaan wanta narraa eegamu hojjedhee akkan mana barumsaa kana seenuu dandeenye jira jechuudha. Halli barumsa mana barumsaa kana akkuma beekamu waldaa misooma Oromiyaa jechuun barattoota naannoo uummata yookiin immoo uummata Oromiyaa kan ta'anii barattoota qaxalee walitti fiduun akka isaan walii wajjin ta'anii biyya isaaniidhaaf fi naannoo isaaniidhaaf bu'aa guddaa fidan yookiin immoo akka bu'aa olaanaa galmeessisan kan mana barumsaa gochaa jirudha. Egaa manni barumsaa kun karaa baay'ee barattoota irratti karaa barumsaa akka isaan jabaatanii deemaniif dhiibbaa mataa isaa taasisaa jira. Barsiisonnis daree keessattis ta'e dareen ala sa'aatii basaanii bal'aa nu kennuudhaan akkanii sirriitti dubbisnee wanta nu gallees isaaniin gaafanne akka qabxii gaarii galmeessuun nu gargaaraa jiru. Karaa biraa immoo barumsoota kitaabaanis ala yoo ta'e ofii isaanii PDF garaagaraa qopheessuudhaan nu kennanii akka sirriitti wanta barumsa sana irratti hubannoo guddaa arganne akka wantoota nu fuuldura jiraniif qormaata garaagaraa ta'uu danda'a yookiin immoo egaa akkuma beekamu fuuldura keenya kutaa 12 intiraansii qoramna wanta sanaaf akka ammaa kaanee sirriitti jabaannee deemnuuf dhiibbaa mataa isaanii taasisaa jiru. Hooggansi mana barumsaas wantoota nu barbaachisuu fi rakkoolee mudatan hundumaa yeroo yerootti nu waamee nu haasofsiisuudhaan rakkoolee uumaman furee akka gara fuulduraatti yookiin immoo wanta nurraa eegamu akka hojjennuu fi bu'aa gaarii akka argannuuf dhiibbaa mataa isaanii irratti taasisaa jira jechuudha. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan. Yeroo jalqaba dhufnee waggaa dheeraa booddee maatii irraa wajjin adda baane waan ta'eef naannoo simisa jalqabaa rakkoo rakkisaa ture. Haala qilleensaas haala maatiis haaluma jireenya uummataa wajjin akkasitti walitti dhufanii jiraachuu sirriitti hin barre waan ta'eef xiqqoon rakkisaa ture. Anis karaa mataa koo chaalenjii na godhee ture jechuudha. Garuu ergan mooraa kana sirriitti baree booddee mormoo simistira lammaffaa irratti sirriitti mooraa kana baruudhaan ijoollee wajjinis ta'ee haala jiruuf jireenya mana barumsaa kana haala gaariidhaan hubadhee simistira tokkoffaa caalaa qabxii koo irrattis ta'ee haala jireenya koo irrattis qabxii gaarii akkan fiduu fi bu'aa gaarii akkan argadhuuf na gargaaree jira jechuudha. Akkuma beekamu manni barumsaa kana keessatti barattoota kutaa gadaanaa kaasee kan qabxii guddaa fidaa turanidha. Kanaaf yeroo hundumtuu dhufnee asitti barannu waa ilaaluun jira qabxii tokko wal fiduun jira waan ta'eef haala miira dorgommiidhaan kaanee isa durii caalaa akka sirriitti jabaannee akka dubbisaa deemnuu fi qabxii keenya irrattis akka fooyyee guddaa argannu gargaaree jira jechuudha. Maaliif barataan cimaa tokko gaafa walitti dhufee baratu hundumti isaa tokkos cimaadha waan ta'eef inni tokko of gatuun yookiin immoo of dagachuun hin jiraatu. Inni kun immoo ofii keenya irratti sirriitti akka hojjennuu fi kana caalaa jabaannee akka cimnee barumsa keenyaaf xiyyeeffannoo guddaa akka laannuuf nu gargaaree jira jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf elementarii gaafa turre yeroo baay'ee barattoonni nu wajjin baratanii caalaa qabxii gaarii finna waan ta'eef yookiin immoo akkas jiru kana barattoonni cimanii qaxaleen jiran waan ta'eef sirriitti dubbisnee yookiin immoo nutis akka ammasitti dubbisaa jiru kanatti yookiin immoo akka ammasitti qophaa'aa jiru kanatti sirriitti hin qophoofnu turre. Yeroo ergan as galee booddee barattoonni baay'ees hundumti isaanii nama ciccimoo waan ta'aniif anis ofii koo irratti akkan hojjedhee fi cimee barachuudhaan cimee dubbisuudhaan sirriitti akkan jabaadhee deemu gargaaraa jira jechuudha.
akka beekamu hundumaaf haala walqixa ta'e yookiin immoo waaqni hundumaaf walqixa ta'e kennee jira. Mana barumsaa kana keessatti immoo adduma irratti dubbachuun danda'ama itti fayyadamni yeroo baay'ee murteessaadha. Maaliif torbee keessaa yeroo baay'ee barumsaan yookiin immoo hanga isaa dafinoo hanga jimaataa barumsa irratti dabarsina. Booddee sa'aatii hafte sana hanga sa'aatii 6tti laayibirariin keenyas kan banamu hanga sa'aatii 6ttidha. Kilaasii booddee jechuudha. Fi sanbata guddaa fi qidaamee qabna. Kanaaf assaayimentiin garaagaraa jira. Dubbisii karaa mataa keenya dubbisnu jira. Hojii gariin hojjennu jira. Kana hundumaa akka walitti qindeessee deemuuf yeroo koo ijoollee wajjinis ta'ee karaa mataa koo haala itti fayyadama mataa koo hundeessee karoora mataa koo baafadhee jechuudha. Yeroo koo haala gaariidhaan itti fayyadamaa jira jedhee nan hojjedha. Kana caalaas immoo gara fuulduraatti itti fayyadama yeroo maanta itti fayyadamaa jiru akkamitti akka bu'aa gaarii galmeessuu fiduu yookiin immoo baraa jirra waan ta'eef barattoota keenyarraas barsiisota keenyarraas akkasumas barattoota kanaan dura mana barumsaa kana keessatti baratanirraas muuxannoo garaagaraa argachaa jira. Isaanis yeroo baay'ee kan isaan nutti himanii akkaataatti yeroon bu'aa guddaa qabuu fi daqiiqaan tokkollee saba malee kan gubanneef wanta hojjennu hundumtuu bu'aadhaaf yookiin immoo kabajaan akka ta'uuf sirriitti yaaddachaa jira. Yeroo barumsa kootiin alas yeroo taphaa garaagaraa jiraachuu danda'a. Isas ijoollee wajjin haala ana fayyaduu danda'u yookiin immoo haala namni itti fayyadamaa jira jedhee nan jedha. Fayyadama sooshaal miidiyaa irratti ilaalchisee nutis ammas ta'e duris mana barumsaa kana keessatti yeroo hundumaa ergaa nutti himamudha yookiin maaliif barataa baay'ee kan balleessaa jiru itti fayyadama kana waan ta'eef haala gaariidhaan akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu manni barumsaa keenyas karoora mataa isaa baafatee akka nuyi wantoota nu barbaachisaniif qofaaf akka itti fayyadamnuuf appilikeeshinoota garaagaraa illee kan restrict taanee jirra. Faayidaan isaa caalaa dhiibbaan isaa caalaa jira yoo ta'e yeroo ammaa kanatti mormuu haandil gochuudhaafis nu rakkisuu danda'a. Kanaaf manni barumsaa keenyas karaa mataa isaa dhiibbaa gaarii gochuudhaan yookiin dhiibbaa garaagaraa gochuudhaan itti fayyadama sooshaal miidiyaa kana akka itti fayyadamnu haala gaariidhaan akka itti fayyadamnu gargaaraa jira. Anis kanarraa ka'ee wantoota na barbaachisan irratti baay'inaan yeroo baay'ee kanan dabarsu wantoota barumsa dabalataa viidiyoo garaagaraa yeroo ilaaluu fi yeroo itti bashannanus yookiin immoo yeroo barumsaan ala yeroo itti bashannana argachuu barbaadu sooshaal miidiyaa garaagaraa nan fayyadama jechuudha. Akkuma beekamu ijoolleen bara kanaa irratti baay'ee kan mul'atu maatiin yeroo mucummaa isaaniitti dafee bilbila yookiin meeshaalee elektirooniksii bituudhaan ijoolleen walitti dhufeenya hawaasaarraa fagaatanii akkuma silkii sana irratti yookiin immoo bilbila sana irratti xiyyeeffatan gochaa jira. Kun immoo jireenya isaanii gara fuulduraattis jireenya hawaasummaa irrattis ta'e barumsa isaanii irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf maatiin ituu jabaatee ijoollee sanaaf haala itti fayyadamuu qabanii fi to'annoo guddaa taasisuudhaan ijoollee isaa irratti haala isaan fayyaduu danda'u qofa akka itti fayyadaman maatiin sirriitti isaan gargaaree ijoolleenis jabaatanii hojjechuu danda'u. Yeroo isaanii barumsa irratti malee sooshaal miidiyaa kana irratti umurii kana irratti xiyyeeffachuun bu'aa guddaa akka hin qabne maatiin ituu sirriitti hubannoo laatee fi barattoonnis ijoolleenis sirriitti hubatanii milkaa'uu danda'u jedhanii yaadu. Barumsa idileef gaggeessaa maanguddaaf daa'imman dargaggeessaa barumsa barachuun abjabeessaa kaayyoo fira qabne har'a kana barumsa barannee nama taana barnoota lammiin qabannata barumsa namoota keenya dhalata. Waldaan misooma Oromiyaa gaafa jedhamu akkuma maqaa isaadha. Oromiyaa fi Itoophiyaadhaaf biyya keenya kanaaf kan ijoollee bu'aa gaarii galmeessan fidaa jira waan ta'eef namoonni garaagaraas biyya alaarraas ta'e biyya kanaas yeroo garaagaraatti dhufanii daawwachuudhaan maaliif qabxii garaagaraa qabxiin tiraansiis guddaa kan fidaa jiru yeroo ammaa kanatti mana barumsaa keenya kana waan ta'eef mana barumsaa kana keessatti gaafa barannu namoonni garaagaraas mana barumsaa kana ilaaluudhaaf fedhiin isaanii dabala fi qophiilee garaagaraa fedhiin asitti qopheessu jechuudha. Kanaaf qophiilee garaagaraa achirratti qophaa'an sanarraa immoo nutis barattoonni wanta fayyadamnu qabna. Maaliif namoonni barattoonni garaagaraa jiraachuu danda'u fakkeenya barattoonni asitti baratan fa'aa dhufanii ekspiriyansii isaanii sheer nu gochuudhaan akka inni sirriitti jabaanuuf nu gargaaree jira. Yeroo baay'ee yeroo elementarii turre egaa manni barumsaa keenya samma kana beekamtis mana barumsaa kanaan qabu. Kanaaf namoonnis immoo namnis kan barbaadu wantoota beekamaa ta'ee fi wanta bu'aa gaarii qabudha yookiin wanta maqaan isaa guddaa ta'edha waan ta'eef
barnoota maqaa guddaa kana keessatti barachuun keenya barattoota keenya nurratti haala gaariidhaan wantoota garaagaraa asitti qophaa'an qophiileen garaagaraa asitti ni qophaa'u yeroo garaagaraa daawwileen garaagaraa karaa barumsaa kanaan taasifamu barattoota kanaaf jechuudha. Kanaaf achi keessatti immoo muuxannoo nu argannu jira. Muuxannoo jireenyaas ta'uu danda'a. Barattoota biraarraas muuxannoo guddaa argachuudhaan kana caalaa kan sirriitti gara fuuldura egeree keenyaaf hundee gaarii qabaannuuf barumsa keenya baay'ee nu gargaaraa jira jechuudha. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Kilaasiin ala yeroo baanu deeggarsolii karaa garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf laayibraarii fudhannee yoo ilaalle ijoollee haala hundumaa barataa hundumaadhaaf gahuu danda'uudhaan kan bal'atee fi kan sirriitti hojjetamedha. Kitaabilee garaagaraas kitaaba barumsa keenya dabalataan ala kan muuxannoo gaarii irraa argachuu dandeenyu yookiin immoo sirriitti wanta hubanne sana kan itti bal'ifachuu dandeenyu kitaabilee garaagaraa argachuu dandeenya. Kanaaf kana caalaa wanta baranne sana irratti akka hubannoo guddaa argannuufis karaa kanaan nu gargaaraa jiru. Karaa biraa immoo barumsa laaboraatoorii fayyadamiinsa laaboraatoorii barbaadan jiru immoo naachuraal saayinsii jechuudha. Kanaaf barumsa akka baayoloojii, fiiziksii fa'aa wanta kilaasitti barannee kitaabarra wanta jiru annee achi keessatti sirriitti yeroo wanta baratan caalaa wanta sana yeroo yaalan yookiin immoo yeroo hojjettii kan sirriitti namaa gala waan ta'eef barataadhaaf yeroo garaagaraatti wanta barannee sana dhannee laaboraatoorii keessatti sirriitti wantoota kitaabarra akka hojjennuuf aktivitii garaagaraa nu kennama. Kanaaf eksperimentoota achirra jiran hundasaa sirriitti moraalas dhannee sirriitti jabaannee hojjechaa jira jechuudha. Kunis immoo hubannoo guddaa kan nu gargaaraa jira. Karaa biraa immoo akka carraatee barumsa keenya keessatti dhaabbatee Steam Power jedhamu jira. Steam Poweriin kun dameelee baay'ee qaba garuu mornuma kan baranaa jiru dameelee guddaa lamatti qoramee barachaa irraa inni tokko 3D'dha. 3D designing jechuudha. Immoo karaa biraa elektirooniksiidha. Ani kanan barachaa jiru elektirooniksiidha. Kanaaf torbeetti al tokko baranna yeroo barumsa keenya dhannee jechuudha. Yeroo akkaataa yeroo keenya nu jalaan fudhanneen annee wantoota barumsaan ala immoo akaadaamii wantoota ta'een ala kan sirriitti kan gara kalaqaatti akka jabaannuu fi akka xiyyeeffannu gargaaraa jiru waan ta'eef anis karaa mataa koo elektirooniksii irratti ammaaf wantoota beezii ta'an barachaa jirra. Yeroo jalqabaadhaaf barachaa jirra waan ta'eef kana caalaa immoo sirriitti barachuudhaan hojii kalaqaa irratti akka xiyyeeffataniif isaan gargaaraa jiru. Karaa biraa immoo barana yeroo ammaa kana karaa barsiisaa fiiziksii keenya irratti hundaa'uudhaan barattoonni garaagaraa akka barumsa kalaqaa irratti akka isaan hojjetan isaan gargaaraa jira. Barumsi Ardiinoo jedhama. Innis wantoota roobootii fa'aa wajjin wal qabataa moraalas kalaqa kana wajjin wal qabataa. Kanaaf ijoolleen achi keessaa yeroodhaan yookiin immoo dabareedhaan barachaa jiran jechuudha. Anis akka carraatee dabaree isaa argadee amma barachaa jira. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Yaadota baay'een qaba garuu ammaaf akkan ta'e yaadutti barumsa piroograamingii kana baay'een jaalladha. Kanaaf piroograamingii irratti kompiitara saayinsii irratti xiyyeeffadhee haala mataa kootiinis biyya kootiis ta'ee ofii kootiis piroograamingii irratti xiyyeeffadhee kalaqaa garaagaraa fi weebsaayitoota garaagaraa ijaaruudhaan jabaachuun achirratti piroograamingii irratti jabaadhuu jechuun barbaada jechuudha. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Harmeen koo akka carraatee barsiistuudha. Kanaaf ishee marraayyuu haala barumsaa yeroo mucummaa kootii kaasee
akkan barumsa irratti xiyyeeffadhuuf fi faayidaan barumsi qabu isheenis muuxannoo ishee kanaan dura sirriitti haala gaariidhaan natti himaa turte. Kun immoo akkan bakka sirriitti jabaadhee barumsa koo irratti akkan jabaadhuuf na gargaaree jira maaliif maatii barumsa barate keessaan baay'ee maatiin kun baay'een isaanii maatii barumsa baratu keessatti sirriitti dhaladhe. Kanaaf kun immoo maatii akkas keessa dhalachuun koo immoo anis barumsaaf xiyyeeffannoo guddaa laachuudhaan akkan jabaadhuuf na gargaaree jira. Abbaan koos yoo ta'e deeggarsa na barbaachisu hundumaa na gaggaafachaa yerootti na bilbilees ta'uu danda'a wantoota natti hanqatee fi akkamitti haala na rakkisuu yoo jiraate na gaafata. Anis wanta na rakkisee fi haala kamitti akkan jiru yeroo baay'ee itti hima jechuudha. Inni immoo wanta hojjechuu qabu yookiin immoo kana caalaa wanta irratti jabaachuu qabu karaa baay'ee gorsa garaagaraas ta'uu danda'a na deeggaraa jiru jechuudha. Kun immoo anis akkan jabaadhee as ga'uun argaa jira. Kanaaf karaa caalaa kanatti fayyadamuudhaan maatii koo baay'ee galateeffachuun barbaada. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Yeroo mucummaa kootti egaa akkuma sila isin jedhee xinnummaadha waan ta'eef barumsa caalaa tapha irratti yeroo keenya fixuu barbaanna. Sammoo maatiitu dhiibbaa natti hin geessin garuu wanta tapha sana caalaa iyyuu gara fuulduraatti lafa hin ga'u qabu natti maatira waan ta'eef anis gorsa isaanii dhaggeeffachuudhaan maatii dhaggeeffachuun nurraa eegama waan ta'eef maatii koo dhaggeeffachuudhaan barumsa koo irrattis xiyyeeffadhees wanta haala taphaa garaagaraa irrattis yeroo koo sirriitti akkan fayyadamuuf maatiinis dhiibbaa maatii ana caalaa maatiin koo dhiibbaa natti sana irratti taasisaa turanii yeroo sana immoo mucummaan ta'e mufachuun jiraachuu danda'a. Inni sun immoo amma gaafa taa'ee itti yaadu wanti isaan gochaa turan sun akka sirrii ta'etti uffadha maaliif yeroo balleesses ta'uu danda'a maqaa isaan akkan barumsa irratti xiyyeeffadhu barbaadu. Anis yeroo sana yaada sana hubachuuf dhiisuu hin danda'a mucummaadhas waan ta'eef amma garuu gaafa taa'ee itti yaadu wanti isaan naan gochaa turanii wanti isaan na gosaa turanii fi akkaataa isaan natti himaa turan suni baay'ee na gargaaree jira inni adda addaa jechuudha. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf abbaa koo Biruuk Mangashaa fi haadha koo Yeeshii Ayyaanaa wantoota kanaan dura wanta na gargaaraa turtanii fi amma har'aatti akkan jabaadhee deemuuf karaa mataa keessaniitiif dhiibbaa guddaa fi dadhabbii guddaa waan irratti waan taasistaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa isin jedha. Ijoollee fanii karaa mataa koo gorsan qabu yookiin immoo yaadan qabu tokkoffaa wanta hundumaa caalaa viijinii yookiin immoo kaayyoo qabaachuu qabu. Wanta baratanii fi galma ittiin baratan qabaachuu qabu. Inni sunis kan fayyadaanis ofirratti argeen jira. Amma gaafa hin taa'ee yeroon kanaan dura barsiisee irratti immoo akkasitti xiyyeeffadhee kaayyoo kana baafadhee miti kanan akkasitti intanii ta'an turre. Garuu ijoolleen kaayyoo wanta barataniif sanatti wanta gara fuulduraatti wanta barbaadan mucummaadhaa kaasaniitu baranii fi wanta sanatti hojjetanii bu'aa guddaa argachuu danda'u jedhee yaada. Kana caalaa immoo maatiin ijoollee isaa irratti karaa mataa isaa ta'e wantoota isaan itti kaayyoo isaa yookiin wantoota isaan barattoonni isaa yookiin ijoolleen isaa wantoota isaan barbaadan irratti deeggarsa garaagaraa amma danda'een deeggarsa garaagaraa gochuudhaan ijoolleen sun karaa mataa isaanii fi karaa maatiis gargaaramanii akka isaan milkaa'aniif maatiinis dhiibbaa guddaa fidanii yaada. Karaa biraa immoo manni barumsaas isaanis itti baratanis xiyyeeffannoo guddaa ijoolleedhaaf laachuudhaan biyya keenya keessatti naannoo elementariitti amma kanas barattootaaf xiyyeeffannoo guddaan kennama yookiin immoo barattoonni sirriitti mana barumsaadhaan kontirool godhamanii kan immoo dhaloota ammaa jiru kanarratti dhiibbaa guddaa fidaa jira maaliif barataan dhagootaanaa fi barataan barsiisaan wal duukaa wal gargaariin deemu isaaraan biyyi keenyas gara fuulduraatti bakka buutaa yookiin immoo abdiin abdachuudha. Kanaaf barattoonnis ta'e barsiisonnis mana barumsaas wanta guddaa isaan irraa eegama. Dhaloonni kun akka isaan irra jira waan ta'eef
manni barumsaa fi karaa kanas manni barumsaan biyya keenya keessa kan jiran ijoollee isaanii irratti yookiin barattoota isaanii irratti xiyyeeffatanii akka hojjetanii fi barattoonni isaas naamusaanis ta'uu danda'a fi qabxiidhaan akka isaan barattoota baay'ee cimoo akka ta'aniif isaan gargaaruu qaba. Barattoonnis barsiisota isaanii dhaga'uudhaan kabajuudhaan maatiin isaanii yoo isaanitti dheekkames yoo isaanitti dubbates yoo isaan gorses wanta hundumaa danda'anii fudhatanii gara fuulduraatti akka isaan yaadu hubatanii ammuma kaasanii jechuudha. Wanta maatiin isaan jedhu yoo isaan dhaga'anii barattoonni milkaa'uu danda'u. Karaa biraa immoo gaalatti fayyadama sooshaal miidiyaa akkuma sirnaa kaastee irratti mucummaa isaanii kaasanii wanti kun dhiibbaa garaagaraa guddaa fidaa jira waan ta'eef sammuu ijoollee namaa sammuu barattootaa balleessuu irratti dhiibbaa hin taane fidaa jira waan ta'eef maatii wajjinis ta'uu danda'a ofii isaaniis kaayyoo isaanii irratti sana xiyyeeffachuudhaan ammaaf itti wanta sana irratti xiyyeeffachuu dhiisanii gara barumsaa irratti xiyyeeffatanii fi wantoota isaan fayyadu yookiin wantoota dabalataadhaaf wanta barumsaaf qofatu itti fayyadamanii isaanis bu'aa guddaa argachuu hin danda'u. Kanaaf barattoonnis haala karaa kanaan maatii keessanis ta'uu danda'a barsiisota keessan dhaggeeffatanii hangafoota keessan dhaggeeffatanii bu'aa guddaa fiduu dandeessu jechuun barbaada jechuudha. Maqaan koo Feenaan Fayyeeraa jedhama. Kan baradhu kutaa kurnaffaa yoo ta'u mana barumsaa bultii addaa Oromiyaa kan waamaatiin hundeeffame keessattidha. Limonaa wajjin gaafuma kutaa sagalaffaas gara mooraa kanatti dhufnee kan wal barree dasii kaasee waggaa tokko wajjin dabarsinee immoo waggaa lammaffaa wajjin dabarsutti jirra. Limonaan nama hiriyummaaf nama namatti toludha. Nama hojii isaa irratti cimaadha. Akkasumas immoo nama yeroo sin balleessinee waan irraa eegamu hundumaa hojjetu akka hiriyaa tokkottis haa ta'u akka barataa tokkotti waan irraa eegamu kan baatudha. Barataan tokkoffaa cimaa jedhamee naamusa qaba jechuufi waan tokkoffaa waan irraa eegamu akkasuma naamusa gaafa jennu maal akka ta'e namni baay'ee isaa beeka. Waan seera irrattis dubbatamu jira. Seera iddoo jiraatu fakkeenyaaf mana as keessa jiraanne edda ta'e seera kabajuu qabna. Seera kennameef kan kabaju kan namoota naannoo isaa jiranii wajjin hariiroo gaarii qabaatu kan seera hin cabsine kan nama wajjin wallallee kan waan irraa eegamu baatu akkasumas immoo nama kabajuu fi kabaja mataa isaa qabu naamusa qaba inni haasa'uu dandeenya. Limonaan kanan jaalladhuuf hariiroo nama wajjin qabudha. Hariiroo nama wajjin qabu hariiroo gaarii qaba. Nama hundumaa wajjin garaagarummaa nama hundumaa danda'ee akkaataatti itti siqu qaba. Isarras immoo yeroo isaa baay'ee fayyadama. Yeroo gubuu akkasumas immoo seera cabsuu irrattis maal irrattis yeroo isaas hin fayyadama. Nama wajjin hariiroo gaarii qaba. Seera hundumaan hordofaa. Kana irratti limonaarraa ijoolleen yoo baratan naamusa gaarii kan ta'udha yaada. Barataa cimaa jedhamuufi ulaagaan baay'ee hin jiru. Ulaagaan jalqabaa barumsa sana jaallachuudha. Tokko kan biraa immoo sammuu ofii bilisa godhanii waa'ee barumsaaf of qopheessu. Maaliif barumsa jechuun adeemsa itti waa baratanii qabatanii isarra deddeebi'anii ittiin immoo waan bu'aa wayii argatan waan ta'eef qo'annaa keessattis maal keessattis naamusaan waan hundumaa dura bu'anii hordofuun kan godhan ta'a. Irra caalaatti immoo kutaatti dhaggeeffachuu hariiroo barumsaa wajjin qaban babal'isuu yeroo dubbisaa dabaluu akkas gochaa hariiroo barumsaa wajjin qaban gaafa dabalanii barataa cimaa gara ta'utti carraa dabalataa qabaatu jedheen gorsa. Egaa ijoollee qophiin keenya guyyaa har'aatiif qindeeffannee dhiyaanne isinitti tole muuxannoo guddaa akkasiin argattan shakkiin qabna. Isinis barattoota ciccimoo ta'uudhaaf yeroo keessanitti sirnaan fayyadamaa.
karoora baafadhaatii qo'adhaa. Akkasumas illee kaayyoo qabaadhaa isiniin jecha qophii keenya guyyaa har'aatiif qopheeffanne asuma irratti xumura. An qopheessaan qophii kanaa Gammachuu Misaakeetii. Ogeessa kaameeraa keenyaa Muktaar Huseen taanee isin faana turre. Torbee dhufu qophii kan biraa hanga qabannee dhiyaannutti hangasitti nagaatti.